wayyoo dafee bunni jedha wayyoo ibiddi manatti qabata. Wani kanuma soona keessaa fuudhe. Bexaam ciscisin jedha osoo akka nama aarutiin silaan qaata dulloomee maqaabiriin kiyyaa du'ee maqaabiriin koo wallaalameeyyuu. Bakka qaata siigalee garuu aariin aaru keessa koo gadi hin bu'u garuma olitti ol ba'a siigalee qaama koo nan nyaanne aariin an aaru minaamina. Innaa bexaam ittiin aara nama sana ciniin na godha. Bakka yeroo sana boboccoorii kana godha. Isallee jechuudha. Gadi taa'ee jedhee kabalaa cillimatti kare. Innaa niitiin akkana aartu argeen beeku addunyaa tanarraani. Tallimasii jedhamtu baay'uma aartii. Bakka aarii kana akkamatti dhiisaan akkamitti nuuf keessaa baasa. Dadhabee gaarabbii kennaa siriisin golfini. Waan xiqqashuun na guggubaala. Bilbila dawwalee yoo namni jala kaasuu baatee nan gubadha. Masiin nammoo hundatti mojaarsa kee qofatte garuu kun. Hundumatti amma ati yoo sitti aaree ati na arrabsu baatte maaliif na arrabsine dhee sitti aaraan bara maaliif callistee? Jallisuun kee na guba baqqaana yookaan dhuftee na qabu yookaan waan ta'e ta'u bakka. በጣም ትቡን ይጀ አንቺ ደግሞ ደካማ ጎንን እዚህ ጋር ማውራት አልነበረብኝም። አስቲ ቦደ ሞደ ፈኒ በቃሽን አርቲ ከነ ቦደን አርስነኔ ወላሌ ዱፋው መኒ ግን ወንተና ረሲቲ ማከኑ ኮሜንቲ ነምኒ ናከነን እንትን አሩ ባይዘው ኮሜንቲ ነምኒ ዋን በርባደ የሆነ አንቸ ዮ ለፎልቄ ገነ ፎልቄ ወረ ሚዲያ ትናሩ ነመን ባየ ትዲያዱ ፈከኛም ስትዲያዳሚ ዋን ተኮና አንጀቴ በጣም ስትጉበዳን Kimi nama ratin kabat dugaru. Yo kadu face ya rabsa. Yo kadu face wata ko sinjad. La ilaha. Agar wala. Wanti boni. Boni. Berenjeftu sih. Syuguti. Mal wanti sabri nama kenno mayan. Ani nara garu anggas meramit. Ani bayi jasa kiyati nara bale wallahi namati nara ni kalle wallahi namana janna kwa. Garu ani sebayi jala pinjana tara jabba manaki. Maini dua idami re wanti hari kabbani sumain. Dua itu magoda tayar binaga. Jette garuu atis Muhammad bayani tidurani narta ture wallahi jaarti jiddu kana baay'ee aariin baay'ee subhanallah ya rabbi taareen beeku banat shaan ite ani taareen beeku an ite yoo duma waa'ee keenya yoo duma sinitti matu sanna aarsa malee anittu aaree tubbe ani mo waa'ee kiyya namni akka nama taasa'u barbaadu sirgal sanuma yeroo sani naara malee taaree tubbe kan No, imbe kam fuula keetirra waanuma jaalattuuf yaani namatti maana imaadha akkasuma hadichi ilaa kenna wallahi jechuun yaani yoon balleesses yoon tolches yoon fedhelee fi bakka namni isa caalanatti dhiyaatu jiruuni ani immoo namni biraatti yoo deemee na himatummoo dubbiin keenya kun babal'ataa deema malee dubbiin keenya seera argachaa hin deemu kan immoo nuuf qajeelaa hin deemu siif galee ani santu na aarsaa ture yeroo san malee inni na naarsu akkasii wallahi rabbi sabiriin waa kennu goobati dabayda way booneet rabbil kaaba'ati maashaallah tabarakallah yaa namni akka keessa birii qaban jiru namni barmichuu kan akka keessatti duulamee sila abdii kutee jiru kanarra sigalee waa biraatu balleessaati garuu bakka normaal no jettee ofirraa dhiiste waa hunduma indoomuuf tokkitayyu konfidensi bakka ofiitii baay'ee sinageessa. Akkatti nani enjoy ta'uu osoo argite komentii namaatiin akkatti enjoy na godhani ko niin kolfa ko jechuudha. Wallahi aja yaa rakkoo miti yaani ani uummata Oromoo birattuu kana akkanatti fudhatama qabaachuun kiyya waan guddaa siif galee. Okay. Uumaa sitti fakkaatu. No. Bakka nagaan tura. Rattamaa yoo turtani nin deebi'a yoo turuu baattan immoo yaa waliin argina.
Isaan sitti hin galchuudhaan baga nyaattee jedhamaa sitti kennite dur. Maal jechuudha baga nyaattan ande saalbalaa osoo hin nyaatin moo baga nyaatetti ande wanta qabri nama fudhadheen beeku. Hin qalladdiidhaan hin qoyqoo sana deesse walla. Akkas jedhe kanaan na rifachiiftaan ande koo gudikoo maa rifatta maalati waan hin goonitti rifattama birrii nama kiloo namni takka masiin birriin waan ta'e deemee as gubbaa namni takka mee dhufee haasa'u namaa sa'uun argattu malee si jammar gudikoo na biree qoy waan tokko si gaafan hatuu fi birrii nama achumaan dhabamsiisuun garaagarummaa isaa maa inni meesii fakkeenya namni amaanaa si bira kaayyatee amaanaa nyaachuun maal jedhama hannan jedhamu ishee yoo hin jedhamne maal jedhama. Hattuun fakkeenyaaf karaarra osoo deemtu kiisisisee miti hattuudha. Kanas waan bira keessi godhatte amaanaa san eeggatanii siin deebisne taanaan zaseem hattuudha. Isaa bar isan na dhibesi nama fakkeenya namni amaanaa namaa nyaate hattuu hin jedhamu jedhusi. Hattuudha maaliif hin jenne eenyu jedhe isaas ani uummata sooshaal miidiyaa kana baay'isawwee akka jedhee isaan tufeen jira dhugaa rabbi kan du'ee boo'anii maraatanii kan jiruuf immoo albeetti qaratu. Yaa እንደዛ ነው kan oromoo amma baay'ee si dhiba dhugaa rabbi bakka wanti si baasu yoo jiraate dalagaa kee dalagachuu waa'ee isaanii forgeetti godhuu namni wayii yoo waa ta'ee argan ati yoo yoom akkas taata ati yoo yoom akkana taata abaluu yoo heerume ati yoo yoom heerumta yoo namni du'e ati yoo yoom duutan dhaloota akkasii qabna. Kayyanuu fi atuunis tokkumaa bar kayyanuu jechuun amma natti hin kennine waan kana jechuun tokkumaa bar hatuunis sanuuf atuu nama fudhattee dhoosuudha. Ahaa garuu dhugumaa bar hatanii amma fakkeenya waan tokko fuudhanii hin fuune jechuudha bara amma. Hattuun facaalu hin jiru. Okay. Garuu amananii immoo amananii kaanii hin kennu jechuun maal jedhama? Yaa na qarqara wayya bar karaarra taa'een kadhadhaan odoo waaqni namaan irra jiraate. Indee Oromoo birrii tokko walitti naa buusaa jedhaa min ችግራለ ዶላራ takka walitti daddarban irra kafala. ምን አለበት? yaa rabbi. Koomee caaltuun tol caaltuu. Intaloo mucayyoon fiddu ati. Shaaritti godhame lubbuu dhufuu. Indee deemi fidii kootu biyya kanatti immoo madaamota isheetitu birrii natti kenne taanaan harkatti birrii namni naan kennu paaspoortii kiyya irratti naa ergu darasanyii sanas fideedhiin itti fidi kottu. Caaltuun kun yeroo baay'ee deem bilbiliif qaxxataatti bilbili deemiti. Siimiin kan hojjetu lubbuu bilbila ishee si kennuu? Noo fidi asitti. Itti bilbili kaatee takka bicha arrame waassaappiidhaan firee takka arrame yeroo irra jiraatti lama arramaashu. Qaxxitaan bilbiltuu feete. Lubbu yoo man hojjaa dhabee birriitti guutee guba birrii jeejaa waayifaa madaamiin hojjetadhaan hoggaa sadii siibiyyuun jijjiire kan dura bitadhee himoo ittiin buufadheen jira. Bakka ani deemuufanii beerii online shop tiktok jedhu beektaati. Nan beeka lubbu fuula kiyyaayyu. Achi jala lakkoofsi kiyya hin jira. Intalallee fidiiti kootu WhatsApp irratti yookaan immoo asumarra taa'aadha miyuutii godheen deema hojii deemuufanii micayyitti fidaati dubbattu yookaan immoo kan dhufuu hin dandeenye ta'e birrii ittiin paaswoordii kiyya irratti gallisan darasanii yoo qabaatte dhugaadha jechuudha narratti galee jechuudha. Ishi bakka gorra galtee yookaan galgala galuun ishiin oolu hadhi maal jedhaa mana namaa deemitti fakkeenyaaf duraa amma fidi amma nama 200 wayitu asira doolaara shashan walitti naa buusanii deemi naa fidi maqaa kiyya qulqulleeffadhee gadi Ineenna qoshee ergooteef kan Inshallah. Irraan jirtu Kiristoos. Irraan jirtu. Ineenna rakkoo qabaa dhuftu. Caaltuu ati garuu mucayyoo goobazeedha akkasii ajaa'ibsiifnu hin beektame. Lubbuuti galatoome dhugaa. Ani yooma si ajaa'ibsiifadhe kanan sitti koore dudda kee hidhattee haqa mucattii sanii odoo si jala yaa'anii si arrabsan akka sareetti haqa mucayyoo saniitti dhaabbachuu keen dhiirummaa keessi arge dhugaa. Nama jenneen kana rabbi. Si beeri
maashaallah tokkummaa dhugaa isinittiin kooriyaan miidiyaa kanarra. Ijoollee haqa namaatti dhabatu jechuun isin Sumayyeetti isa dhugaa amantii dhabduulte moo isaa qeeqatan ati dhuguma birrii saniif dubbatte dhugaa dubbachuuf membiree ati rakkoon qabu yoo kiristaana taate nuti maatii keenya kiristaana wallahi jibba kiristaanaa qabuan. Sigale garuu ati isa dhugaa maallaquma mannoo saniimmoo waan ishiin isa lamteef yookaan yeroo baay'ee waan amantii dubbattuuf. Ani dhugaa dubbachuu fi amantaan ka abbaati namni waa barbaadetti amanu mirga isaati. Ani haqoo mucattii sanii ishiin dabsiseetu na gube. An tokkoffaa birrii ijoollee biyya Beeruutii fi birrii ijoollee biyya Joordaan nama nyaatu dhiiga koon naan takkatakama dhugaa akkaataa isaan itti fidan jechuudha. Birrii kana hunda waggaa meeqatti akka fidanii beektan birriin Beeruutii xiqqishuudha bara. Birrii kanarraa nyaattee dubbii sobaa daddabsaa turte isinii galee dubbii hin fakkaanne kana jaamanuu hin farada gurraan dhaga'ee bara. Akka birrii ishii nyaatte been talattiirra haqa micayyootu irra jira jechuudha. Digalee mijayyoo amantaa kan jijjiirra xiqqaata. Waggaa meeqaaf deemaa jirti Sumayyaan? Innaan nuti waa'ee amantaa ishee irraanfannee jirra. Garuu kan gube haqa mucattii saniitu nu gube. Deebitee immoo ol baatee anchi bar. Irqaana akkamitti dubartii taateeti waa'ee irqaana qaama micayyoo sanii dubbachaa turte ija afattaxxee viidiyoo baatee jechuudha. Hunduun kan ishiiti maaltu ishii galchi? Ani gaafa sani bakka garaan irraa naqite intala san jechuudha. Ati dubartii ani dubartiidha. Qaamni saala keeti waa barbaade godhu mirga qabda. Ol baatee dubbatte miidiyaa irratti bara. Hinta amma oduun nama sagaagalee kennaa. Caaltuun hoteela keessatti akkana taatettee miidiyaa dhuftee na himta akka dubartii takkaatitti. Nawuriidha anuu kanarratti ol lolli. Isa kana na gube. Isa na gube. Ani birrii nan dakalula. Wallahi amma araaramne nu dhiisne siigalee yeroo walii darbineerra badiin tokko faana ibsumayyee wal lolle kana bas. Akkamitti isaa dhiifama gaafadhu nan dhiifama gaafadhu bakka baay'ee keessi ko nacite wallahi azim rabbil kaaba ani kanarratti naare malee ani birrii Allah waalam baduus danda'a baduu dhiisuu danda'a jaratti walitti kenneen wanti na dhibu hin jiru siigalee wanti na aarse dhiifama gaafadhu nan dhiifama gaafadhu namni tokko immoo waliin caalu abadan fuula rabbii fuulduratti hundi keenyaa tokko akka amantii keenyatti rabbitu irraa nu gaafata rabbitu beeka garuu immoo namni feemasummaadhaa fi guddummaadhaa fi waa tokkoon waliin caalu. Badii goote taanan bakka dhiifama walii goote hiriyaa jechuun immoo wal dhaga'uudha yoo balleessite kun badiidha jettee walitti himtee wal qajeelchuudha siigalee gaafa namni tokko immoo sii qajeeluu didee cubbuu namatti wanni jedhee wanta san dhiifama gaafadhu naan didde bakka keessaa fuufuudhaan haqiiqatan kana bichaan na aarse malee ani dubbii biraa walirraa hin qabnu kan na aarses kanuma haqiiqatan. Kenna. Wayii. Caaltuun amma ati amantaa ishii waan islaama taateef ishii jibbitee akkas goote moo waan ishii naqa mucayyoo nyaattee jettee gaafatteemi ishiin immoo lakkii amantaan kan abbaateetti hayyee amantaan kan abbaateemi ana caaltuu parsanaalii qoosaa ishiin qoosaata viidiyoo ishii hundan duwiti ishii godha siigalee bataam natti tolte jechuudha na kofalchiiste garuu yeroo meeqa viidiyoon irra dalagdee gisee namni amantaa islaamaa qabadhe sana viidiyoo ishii argine hudduu ishii akkana fakkaata maaloo ishii gisee meeqa laxxaftee mucayyoo tanatti hin dubbanne ani. Laa asitti kaa'ee jechuun erga amantaadhaan taane ani parsanaalii caaltuutti waliin duraanii viidiyoo ishii duwitii godhee kolfuu malee wanti ishii godhee hin jiru komentii jira dhaqee ishiin arrabsine hayyee maaldhaaf akkas yeroo sanaa viidiyoon irratti hojjetee akkasuma jechuu ishii barbaachisa. Sanaayyuu viidiyoo akkamitti kenna takkaa sadii afur narra dalagde si galee erga jibba amantaa hin qabne erga amantaan kan abbaa tettee ni amanta ta'e. Kun gaafii mataa kootana gaafii natti uumeeti waan ishiin jette kanarratti keessa adurreen bineensaa jedhe Oromoon gaafa maqaa kuusee galee. Amantiidhaaf malee haqaa fi miti siin jechaatti akka itti deebisiif mee caaltuun haa'e akkasumaan odeeffama si gaafatte inshaalla. Jibba amantii kana qabda malee ati dhugumaa haqaa fi miti siin jetti mee dubbadhu jaalladhu yaada keessatti. Ani dhugaa dubbachuu fi jibba amantaa kanaa durirraa hin qabu ani. Sababbiin isaatis amantaan kun biyya keenya keessa baay'inaan jira jechuudha gara Arsii. Sigale anama godanya kristaanaa akka qaba ijoollee musliimata salatti sin guduu danda'a waliin oola waliin nyaadha waliin uffadha jibbaayyuu hin qabu ani garuu viidiyoo keetti jira habiibti na sobe ani tokkoffaa soban beeku jechuudha asirratti ija kiyyaan agar argutti immoo hin dubbadhu viidiyoo kennaa adon argee kennaa viidiyoo qabdireen hojjetaan mati wanna silaallatu qabaan jedheen bara Ishi tokko hojjette maala maafsa no caaltu an akka ijoollee kaanii amantaa kiristaanaa gizeen gadi ba'ee arrabsuun argite moo gizeen amantaa kiristaanaa xiqqeessuun argiteeti kanatiin yeroo dhibbaa kumaatama amma ati maa jette amma namni qaama ofii akka barbaade gochuun mirga isaati asitti hoo maaltu si galchee narratti hojjettereeti qaama koo akka barbaade nuuf godhee waan
የሆን ቪዲዮ በርባዴ ወራቤ ይረው ይርከ ምን አገብቶሽ ነው ታዲያ ማለት ስላለ ቴሌሜነት ለምን አገባኝ ማቃኑ ያቻ ጅርቱ በር ሁሉ ከቴሌግራም ከትጪ ሰበር ቴሌግራም ከትጅርቱ ሰካን ጀጁ አየ ዱበርቲ ብያ ካኑ ፉረን ሂካጅራ በላከሰን በላይስ ቪዲዮ ከሰ ወራብደኔ እርግተኒ ፊ ታያት እንዴ እቺ በጣም ባለጌና ሲጀመር ጅባ ቀብዱ ይብሰት ሲጀመር እሺን ሲገሌ ኢንሲንክ ጅብዲኒ ኢሳ መስክሪስ ኢሳ ከስዋ ብራሶ ብነዲስ ከጅባ ቪዲዮ ማዶፋቴ ቪዲዮ ቀብዱ ቪዲዮ ኦኬ ኦኬ ቪዲዮ አፍርቱ ጅራ ምቲ ቪዲዮ ስለምን መፍቴ አፍራ አጅራቱ አፍርሚቲ ኩዳ አጅራቱ ግማታም ጫልቱ ወንቲ ግማቲ ብስብስ ገባሽ ወዱ ቁራፋ ከስተ ወዱ መጭመጨ ጎተ ወራብዱ ግማታ ካንቺ ወለተ ግማታ ለዚህ ቲክቶክ ላይ ከና ነው ሲሚ አንቺ ነሽ ማዳምሽን አንቺ ይዱዱ በልበላ አረ ዱበርቶኒ ከኛን ሳልፈተና ገድቦ ሲፈጥ አውርጃቸው እንዳለ ማለጌ እውነት ማለጌ ምን ሆናችሁ ነው ማለጃቱ ክርስቲያናት ካዳ ሰፉ ቤት ወላሂ ነው ቲማቲን ከኛ ደባኑ ጉዲስ ሰው ሲያስመስል ወደ ምን ታውቂያለሽ እኔ ሰው ሲያስመስል በጣም ነው የሚያስጠላኝ ምን ተፈጠረ ንገሩኝ እስቲ አስመሳይ ሰው በጣም ነው አሁን ጥያቄ ጠየቀቻት ከና ገባሽ ዝናሽን በእምነቷ ጠልተሻት ነው የቪዲዮ የሰራሽባት ወይስ የልጅት ፍራንቅ ስለበላች ነው ብላ ጠየቀቻት ገባሽ እሷ ግን አይ እምነት የግል ነው ምን ችግር አለው የፈለገችውን እምነት መከተል ትችላለች ነገር ግን የልጅቷ ሐቅ አቃጥሎኝ ነው አለች ገባሽ ግን እኔ ላይ ደግሞ እስልምናን ያስኩ ጊዜ ብሬ ከአንዴ ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ቪዲዮ ሰርታብኛል በጣም ተቃጥላ ለዛውም እርር እያለች ለምን ታዲያ እምነት ከሆነ እኔ ነክቻት አላውቅም ፐርሰናሊ ምንም ቀልዷ ምናምን ይመቸኛል ላይክ አድርጋት ነው ማረፋው ቪዲዮዋን እሷም ታውቃለች አንድ ቀን ተናግረት ነክቻት አላውቅም ታዲያ የእምነት ጥላቻ ካለባት ለምን ደጋግማ ቪዲዮ የሰራችብኝ እዚህ ጋር ለምን ታስመስላለች ይኸውልሽ ምን አለ መሰለሽ እኔ አሁን ከናንተ ጋር ለምሳሌ ሱመያን ነው የምነግራችሁ ክርስቲያን ውስጥ በነበረች ጊዜ ፍሬንዴ ናት ወደ ሙስሊምም ስትመጣ ፍሬንዴ ናት የሚቀይረኝ ነገር የለም አማ አትየሮ ክርስቲያና ከሰ ጅርቱት ቪዲዮ ነረቶ ጀታ ዱፌ ሲጋፈደም ቤኩ ሚራ ከይት ኩን ማሲን ጀቹ ጋፋ ገራና ዱፍቱስ እንጅጂራሙ አኒሳኑማ ምርገና ማቲ ወንት ጀደሙ ቶኮ እንጅራ ጋሩ ዶለን ኬኛ ጋፋ ነምኒ አመንታ ጅጂረቴ አመንታሳ ጅጂረቴ ማለ ነሙማን ኢሳሱ ሰኑማ አታሱማ ጃለዳ አኩማ ዱሪ ሰኒ ማልታቴ ሲጫልቱ ማልታቴ በናሻት ኖ አከነና ማረፍስቲ እኔ እኮ አላውቅም ማለት ቪዲዮውን ምናርጉ ነግ በኔ የሚባል ነገር ነገ አንቺ ምንድን ነው የምትረቅጥሽ ሲጀመር ለማንም ነው እንትን የምትለው በጣም አፋ ባለጌ ነው የሴት እንደ ሴት ስርዓት የሚባል ነገር እንኳን የላትም ደግሞ ማንም የራሱን ህይወት ላይ የፈለገ ነገር ቢያደርግ ምንም አይመለከታትም እንድጠይቀኝ አልፈልግም እንድጠይቀኝ ምክንያቱም አላቃትም አታውቀኝም በጭራሽ ከእንደዚህ ቻናት ባለጌ ጋር ለደቂቃ አላወራም ነኝ ቆይ አሁን እኔ የምጠይቃት ነገር አለኝ አትደርሻት ማለት ነው ዱበርቶኒ ከኛ ከነታሰው ቆይ ምንድነው አንቺ ጫንቱ ከኔ ጋር አታውሪ ሲጀመር እኔ ከርካሽ ጋር አላወራም ተናገሪ ቤሪ እሺ ሁላችንም ወክለን ማንም ውድ የለም ማንም ርካሽ የለም ሰው ልጅ ሁሉ ሰው ነው የኔ ቆንጆ ማወቅ ያለብሽ ነገር ሃታው መለጀቹ ረሜ ቆይ አፋን ኦሮሞቲና ሶፍና አካ ዲራ ምንድነው እን ቪዲዮ ጀተኒ ወልዶር ሲስተም ማልን ቪዲዮ ተዳቦት ይወታ ያትስ ቀብደ ሽንት ቤት ገልተ ገጀተላልቱ ዘሴም አይ ቶኩማ ባር አጀንዳ አከና ፈነማሊ ፎሊ ቀባቱ ደደቢ ነበር ገራገሩማ ሂንቀቡ ወላይ አስተግፍሩላህ ጫልቱ አደባ ጎዱ ማማ ወላሂ ባየስ ጃለነ ነው ማሲኖ ፖለቲከኛ አቶ ፖለቲከኛ ዋቱ ኮ ገራገር ኦሮማ ወልቲ ቀምና ኑሌ ከሌቸ ክርስቲያና ቱሬ እስላማ ታይ ጀቹን ሞ ኤቢ kiya ከሌሰት ናራፍተ ጀቹ ኢልሚ ነማ ከሙላ ዱጎጎራ ኤቢ መነሳላ መን መሳ ኡፈተ ሳሸፈኔ ጅር ሲገለ አተማ ዋነት ጎቻ ጅርቱ አላ ዋለም ረብቱ ቤክ ከናቢ ኮምፕሌክቶ ፍሪቲን ኮንጅሮ ዋ በየትኛው እንትን አቀናብሮ አስመስሎ ካመጡ ግድ አይሰጠኝም ሚዲያ ላይ ጠፍቻለሁ እንደ ብዙ ነገር ሲሰሩ መሲ ዝም ጀዲ ልቡት የዝም ጀዲሽ ኢሳቲ ሐላል ዝም ጀዲስ ኢሳቲ ዝም ጀዳ طيب
caaltuu caaltuu michuu miyuutirraa banadhu miyuutii qabattee jirti dubbuula dhiifama gaafadhamma masee lamu waan akkanatti waan baalageetti hin deebiin bannaash gaarii miti sii boruufaat ilmoo kee viidiyoo kee ilaalu rabbii jedhi maal taate sii afaan baalagee kana እሷን ይቅርታ ልጠይቅ ወይኔ አባቴ አባን ከሆነ እንዳልችን ማፍዲ ፈማሽ ጋፈደ ቪዲዮ አለ ምንድን ነው ሌላ አናምት ካንራ ወራ በከን ነው ካንራ ወራ በጃለለሽ ተዋንተ ፈይና አይመለከተኝም ኖ ኖ ኢነቀነ ባበረ መሽ ሚት ዲምጥሽ ካና ባበረ ልቡ ቆይ ከና ልቅሽ ቆይ ጫልቱ ቆይ ልጠይቅሽ namni waa wayiti nama doorsisu nama uumaa gochuu hin dandeenyedha settani maati. Si galee ani bireeni gaafasitti dubbachuu barbaade daarektili si arrabsa waa wayiti si doorsisu safara kiyya yoo jiraatte immoo miidiyaa irraan ba'anii dhufeensi gottota qabe. Namni garuu waa wayii barbaade wayii nama doorsisu nama sodaatadha. Ayyee lubbu dhaggeeffachaa jiratti fuuf. Yaa nama sodaatadha. Kanaaf ati mooyyuu dubartiidha. Dubartiidhaaf kabaja naamusa afaanii. Maaliin akka kunoo nama araddaa keessa jiru afaan akkasii maaliif haasofta? Maal jechuudha? Ati dubartiidha miti ani namni sii matanaan jennaan akka hiriyaa teenyatti si kabajeen taa'ee nama san fidiisiin jecha jira akkamitti afaan akkana haasofna nuti asumarratti. Ofishiti jammarte bara annagaa jenneen waa tokko jenneen naamusaan wal faana haasa'uu hin dandeessan ijoolleen Oromoo isin naamusaan wal faana haasa'uu hin dandeessaniin jedhe bara naamusaan amma viidiyoo jettan an amma istiriingi godhadhee qabsiiftuu harmaa godhadhee lagarra gangalachaa sittan erga poost godhe eenyuun nadhaana eenyu abbaa isaa dhufee na tuqa qaama kiyyaan viidiyoo waraabee dhiiratti ergu miti soogiddaan dhiqee sareeyoon arraabsisee maan abbaatu noomattoo mixayyiqany maan abbaatu isti kanaaf mirgaaf dirqama ofii beekuun bilisummaadha baay'ee bilisummaa sammuu keessanii bilisummaa afaan keessanii eeggadha mirgaaf dirqama keessan bara amma kuni kana namatti illee daangaa irratti nama arrabsuun sinsinni jedhama shakkii qabda amantaa keessan irraa dhugaadha namanaan jirtu ati ana biree na agarta namni kiristaana ta'ee dhufe namni musliima ta'ee dhufe nattiin oo'u nattiin qoru osoo masiin boru kiristaana taate ishiin hiriyaa koodha ittiin jijjiiramuun nan galchu. Si galee ishii qabri ishii irratti hin gaafatamu boolla harmee kiyya boolla abbaa kiyya jaaladhu kana irratti gaafatamuu hin danda'an. Amantaa dhiisiti jechuudha. Ati immoo ortodoksiidha lol ta'eef ortodoksiidha lakkoofsa tokko hin dabaltu. Ortodoksii baay'istees hir'istees waan akka wanti fidduun jirtu kunoo cabbiidha addunyaa irratti mul'atu. Garuu afaan jarichaa naamusaa isinillee akka jara azzaraa kana nama arrabsuu bartan taanaan nan gadda dhugaa rabbi ani I don't know dhugaa rabbi inde kunoo tiijiin azzada jirti bara meeqaan afaan hiriyaadha wantuun jirjiru ishiin kiristaana ishiin maaliidhaan beeku ani isheen oromoodha umatte ana biratti gaafa ayyaana ishee odoon biyya jiraadhee na waamte nan dhaqaane nan galchu kanaaf ati mooyyuu akka nama sirraa hubadhetti masiin amantaa jijjiirannaa maa ortodoksii gadi dhiistidha arrabsoon kee akkanatti fakkaatetti namni ani biree yoon dhufee kiristaana ta'e ortodoksiidha homa tokko hin dabalu waa takka yoon keessa baay'illee homa takka irraa hin hir'isu akkatti bara. Boruufuu masiin bireeniin jedha caaltuun ilaalcha kana jijjiirrachuu qabda eega kan dhugaa. Yaani jechuun viidiyoo ishii kun hin taayyuu namarraa waan dabalamu irratti hin jiru caaltuu teenya wallahi obboleettii kiyyatti sitti muudha. Si galee amma waa takka masiirraa kana hin hir'istu kana hin dabaltu ishiin heerumtee kan jireenya ishii jiraachaa jirti si galee ati hojiin hin jiraattu yookaan waa irraa dabaltu hin hir'istu garuu viidiyoon kee hin ta'a boruu ilmoon kee ni agarte caaltuuti warri kee osoo harmeen kee argite viidiyoo kana sitti qaanfatti wallahi ati waa baay'ee nama bu'aarsita nama gorsita buubaziidha garuu jecha babbadaa kana minaamin isaa haasoftu kun hin dabbara qeeqatan hin dabbara caaltu. Sirreessi. Tegale? Ayyee galatooma beerii fi kennaanii ani aarii tanaan kan akka jedheen ani immoo sobaratti hin dubbadhu isinii galee miti. Ani miidiyaa kanarratti sobee hin beeku soba haasa'e hin beeku. Waan ijaan arge haqan dubbadha jechuudha. Waan argeef yeroo san irraa dubbanne anaa miti immoo kan irraa dubbate dura jechuudha.
Abbaaraa dubbate hin beekti ishiin. Dubbatan akka nama miidiyaa tokko nutti fidanitti agarre gadi baanee dubban. Si galee erga akkas ta'e namoota meeqatu viidiyoo irratti dalagaa ture. Ana bichaa miti bara. Maaliif ana bicha irratti fookas goote ishiin. Odoo ana bichaa ta'e kenna. Haa ta'u kennaan deemteerti kenna sirratti waraabera hin waraabneen. Maaliif hin agarre waan ta'eef aybii kan argine waan ta'eef yookaan bilginaa kan argine waan ta'eef sirratti waraabne. Kan ammoo waan kiyyaan arga ijoolleen haasofnaan ijoollee wajjin haasofne laayivii irratti. Mana namaa galle jechuudha. Garuu sirriidha ree okay wanti kun sirriidha haasawuun kee caaltooti. Akka shamara takkaatti jechoonni ati jettu kun sirriidha akka keetitti. Nuti amma wanti miidiyaa kanatti waa'ee qaama saalaa dubartii waraaban yeroo baay'ee dubbadhaan. Akka dubartoonni biraa hin waraabne yookaan akka dubartoonni biraa qullaa dhiira faana haasofnee fi nufti kan haasofnu maaliif akka of eennuuf. Ani gaafan viidiyoo ishee gadi bayoo argu ofan eegasii galee anama miidiyaa kanarraa wanti bara isa. Nan jana abbaa manaa kiyya. Odoo dingata qullaa faana akkas ta'ee na waraabbachuu danda'a jechuudha. Hin beeku waan ta'eef. Lammaffaa ijoolleen haaraa waan dhufaa jiran akka irraa barataniif. Viidiyoon kun nama salphisa. Qullaa isaanii ta'anii waan hin taane dalagaa dhiiratti ergu. Hada dhiirri nu arrabsa bara. Gaafa bilbila jalaa kaasuu dadhabne eessaa dhiira barbaadu isin akkana gootu haraba teessanii nuun jedhu. Maaliif oduu isaan viidiyoo kana waraabuu baatanii nuun hin jedhan. Banagaraatti laashii bichaa miti likki hin qabu. Takka lamaayyuu miti kan miidiyaa irratti walii galee miidiyaa guddaa kanarratti dubbate dhaabaa dhiisaa jennee jira. Barumsa faasofne malee ishii cabsuuf waayifii miti. Warra jala deemtanii immoo soba jettanii inshaallah waraabaa natti as ergaa na biraa ga'a natti isin maxxansa. Ani hadhallee baroora irratti hojjedha. Dhugaas hin jedhaan obboleettii yamaan ta'eem kennaa. Ijoolleen bira akka hin banneen barbaadaan. Okay, wanti kun inni ati dubbattu kun nawuriidha moo nawurii miti siin jedhame caaltu rakkoon qabu bara haasa'inni mirga keeti lawaan miidiyaa kee haasoftu mirga keeti kun garuu boru ilmoo kee ittiin qaanfattu hin jedhi jechaati jettu kana. Hin qaanfadhu gaafa hudduun xiyya gadi baate ofararraa isaan. Eraasan haxafaan addabaabaayii bashaash. Madiyaana lamii. Ilmoon ta'e osoo harmeen kee argite oshi viidiyoo jechaati jettu kana. Argitee jirti. Yeroo baay'ee maaliif haasoftaan aan jettee nagaafattee jirtee moodhaan bilbiltee viidiyoo nadheen keenyan itti ergan maazariitti yamataa ishiitti laali kanatu nu gubeen jedheen kanan nu arabsa obboleessi kee telegiraam keessa seenan laala daa'imni xiqqaan achi keessa ciisu kaa lubbuun telegiraamii keessa ciisu ijoolleen keenya biyya arabaa waan isaan dalagan yoo argite kottu moodhaan na dubbisi kenna ajaa'iba argite laal kana laalaa irraa naaseenoo jettan maal jettu ijoolleen arabaa amma dhufteen salphatti kaan salphanna akka nuti warri dura as jiru salphannee jira ijoolleen an tiktooki kanarratti beeku ijoollee beekattu. Imo kiyya galarii keessa jira. Ijoolleen akka erga kan hunda buusaa amma masii dhiifama gaafa dhufalaasee ani jibba amantii illee hin qabu dhiifama edin kalas rakkoon qabu ishaati mirga keetu waan feete haasa'e garuu masii wajji walitti mufatti nabannaa si jaalatti wallaa'e. Dhiifama edin kalas kaasiif. Viidiyoon ishii gadi jira lubbu qaata bara waggaa tokkoof deema bara. Gadi jira giza isheen wannoo itti sani kan viidiyoon irratti hojjetame yeroo san immoo kan irratti hojjetame. Namuma isheen wajjin haasoftutu jalaa gadi baasen uumiti berkenna. Amma kenna. Amma dhiisitoo dhiifama jedhiin kalaa dhiisii ishii haafu bakka darbee bare ishii. Mee maalan balleesse lubbuu ishii minaa xaffaa maal balleesse? Waanuma sanirraa yoo haasa'uu kan obboleettii teetii bar ni heerumtii jireenya qabdii oluma baasuu nuna wuriidha wallaahi. Maa ol shaffan amma ati. Alaa miti kan baasee bar. Kenna. Halas maabiraara ያስፈልግም. እኔ አንዴ ፈመናን ገናን ጋፈተኝ ሲም ባርባዱስ ወልበ ዲሴ መከሰኒ ጊዜ ድበከ ማታ ማለት ወልባኖ ለነመት ድመ ቀበስ ፈካቴ አማ አታካ ጥያቄና መልስ እያደረግሽ እኮ ነው ከላስ አትጠይቀኝ እኔም እንድጠይቀኝ አልፈልግም ሲጀመር አውሩብኝ አላውሩብኝ ምን የሚቀነስ መሰለሽ እንዴ በቃ ዲሳያ ኢሳተ ከላስ ሲሉማዋሲ እንደበለሱ ይነረሱ በር ጃልቱ ማማ ኤላ ኬና caaltu intalli oromoo tokko osoo duutee of ajjeestee mararfattee viidiyoo hin hojjettaa fi akkas godhuun qabdu kun hin darbaa jiraachuu qabdaa obsuu qabdaa qormaanni addunyaarra waanuma jiru jettee viidiyoo hin hojjettaa fi odoo intalli oromoo tokko osoo of ajjeeste. Gaafidha. Lubbuu bar beeri anaa miti bar dura kan baase ana maratti akkas goote malee amma masii anaa miti kan baase waan kana ayyukushim ስሜን እንዳታናገሩ ሌላ ነገር አወሩ ስሜን እንዳታነሳ እኔ ስምሽን አላነሳውም መሲ
የኔ ጥያቄ ሰይጣን ያንሰና ገባኛች ስሚያነሳኔ ኦኬ ጋፊን አኒ ጫልቱ ጋፈደ ኢንተሊ ኦሮሞ ተኮ ሶፈጀስቴ መረርፈቴ ጅሬኝ itti fufa qormaan waanuma addunyaa irra jiru obsu qabda ture jettee mararfattee viidiyoo ina jirtaaf intal oromo tokko doo fajjeeste ani warra hudduu ala qabu ino jedhuuf ድብን ትበል ምክንያቱም ራሳን ቀርታ ላይ ወንደ ላከች ሴት ወራዳ ናት ሲጀመር ማለት ነው ነገም ዛሬ ምንም ይሄንን ነው የምናገረው ነው ጀዳን ቤሪን ነዛ ስትማል ግን ይገሩ ዮዋን ብራቲን ልቡን ሺደርቤ ደገሩ እንደንዳ ከረቀርሂትን ገራ በርባደ ቃማ ሸውራ አብደር ግናን ቤሪኔ ቪዲዮ አልሰራም ገብሬልን ይሄው ረቢ ነጋ ነንገልችን ይሄ ሰፉ ገራ አመንታትንስ ገራ ከመሆኑ ኩኒ ሰልጲነ ጉዳይ አይቹራ እስኒ ገለምቲ የኔ ከወጣ አቲያማ ዋጀለ ጀላል ሃደን አኒ ጋፊና ንሲ ጋፈደ ፌስ ቱ ፌስ ዳይሬክትሊ ናንዴ ቢስኒ የኔ ጥያቄ yes or no question one word አንድ ሴት ልጅ ራሷን ብታጠፋ ትጸጸቻለሽ ወይ ለምን አደረግሽ መኖር አለብሽ ሁሉም ነገር ያልፋል ብለሽ ቪዲዮ ትሰሪላታለሽ ወይ ነው እኔ ቪዲዮ ሰራላት የላትም አፍታምናት ምንድናት አላልኩም ሴት ነው ያልኩት ከነሲታቷ ከነምንዋ ሴት በምርጫማ እኮ ድምጽ ሞልቷል አቢብቲ አዎ ትሰሪላታለሽ አየሽ ለምን አይነት ሴት ነው የምትሰሪው ለደካማ ሴት አትሰሪም ዱበርቲ ደደብዱ ደፍኖ ጀቱ አርጊቴ ዱበርቲ ኢሬን ቀብኔ ወይም ዱበርቲ ሳይኮሎጂካሊ ኢሚዲየትሊ ያዳኒን ፈጋኔ ሆጀቱ አርጊቴ ዱበርቲ ነማ ዋቤኩፍ ነማ ዳጌቲ ቀቡፍ ሆጀታ ነማ ጀቹን ነማ ዶጎንጎር ጀቤሱ ዳላል ዱበርቲ ጀቹን ዱበርቲ ዶጎንጎርት አይዞሽ ጀቱን ይዳላል አርጊቴ ነሙማ ነችራ ይገላ አቲ ኦሶ ኩፍቴ አኒ ፊጌ ካሜራ ሲትንቀው harkan kiyan sitikene ol siqaba አቲሞ nama kufesanitti ካሜራ qabda jechuudha argite garaagarummaa keenya dubartiin takka ana biratti ክርስቲያና ታቱ ኦርቶዶክስ ታቱ ዋቂፈታ ታቱ ፕሮቴስታንቲ whatever I don't care ኦሮሞ አብቆፋ ታቱ ኩፋቲ ሺሰን akka kiyyatittin dhoksuu fidha yaada akka kiyyatti bara jireenya kee dhageesse ana dubartii salphisu dhabee miti arguu dhabee miti argite nama jechuun nama akkasiiti biyya keenyatti nama du'eef namni lubbuun jiru kafanaa jedhani sun nu bira jiru nu bira amma sibira kana nu baddeen namni ati sagalee taatuuf nama amantaa kee keessa jiru nama amantaa ati hordoof nama si fakkaatu nama akkasiiti sagalee ta'uun kuni gandummaa wayim sanyummaa jedhama argite intala amaaraa tokko dubartummaa shiiti yakki warra geenan dubbadhaafani argite namummaadha kuni namummaadha dubartoota oromoo taatanii immoo hanqina walii barbaaddanii keessattuu amantaa wayii barbaaddanii akkasitti maalin kee achi jira maalin kee asira maalin kee oromoo biratti hudduun birqii ta'e bakka biraatti normal no stringidhaan bishaandaa kanamni masin hudduu qabdi ati zasee hudduu qabda gajjade of laali nafsi shee homa wanti garaagarummaa tokko jiru wanta akkasii sun oromoo biratti birqiidha saba biratti normal no sigalee miti jaarraa kana keessa normal no nama jabeessu yoo taate immoo hanqina walii guutuu yoo taate immoo dubartii amantaa kee hin hordofneefis dubartii saba biraatiifis hin dubbatta ture ati mooyyuu caaltuun akkan sirraa hubadhetti sanyummaa ortodoksii qabda sanyummaa oromoon qabaan immoo garaagarummaan keenya kana eri ani guyyaa takka amantaadhaan gargar qoodee sagalee ta'een beeku akkasuma oromummaa jedhee sagalee ta'een beeku nama dhufee natti matee nama beeku hundumaa fanan dubbadha jechuudha yoo argitee jiraatte amma ka eega akkas ta'e ragaa waliin haasofna ati masiin naannee akka kiyya dhufanii birriidhaan sitti himanne kan irratti viidiyoo hojjette sababa ishiin amantii ortodoksii gadi dhiisteef that's it kana dhugaan firooman kuttu dhugaa dhenne chaabbarra rukunne bira dabara ina laallubuun argifadhu beerii
namni viidiyoo ishee gallakkise sun yeroo isheen amantaa san keessa jirtu eessa dhaqe balleessan nama san bira jira. Namni sun eenyuudha? Ani adeella. Namni sun eenyudha? Ilma Islaamatti namni sun eenyudha? Osoo waan akkasiin biraan qabadhee isin sodaadhe kun si jamara amantaa Islaamaa miidiyaa irratti hin qabadhe sooshaal miidiyaa irratti gabaash osoo maasfaraaraa keessa sodaadhe. Si galame namni sun eenyuuni? Ilma Islaamatti inni kan addaan akka ishiin baastu gaafadhu bire. Nama sun jetti. Abbaatti ergita abbaa sirraa waraabatuun beektamina dargilinyaan maal sinaa godha sitti maana. Ergitin beektaa beektamina dhaqi gaafata. Ati odoon ergin namni sun nutti ergimu. Nama sana ibaluu sana hin beekne kaa nama sana jecha nama sana akka hin beekne. Kaltanaa garsu sun beekadha. Wanni kunaafu meedhiisaati. Seeraan gaafadhu. Caaltuu kasii galuu qabu waan ishii sallamtee fi jaalallee ishiin kiristaanaa gadhiisee bar ishiin islaama. Ani kanan dhufe beerii argeen dhufe ittaan sudaanii galatooma beerii fi kennaan warri gatsira jirtan thank you. Ani waa'ee fagaara dhaltuu waraabdu hadhas borus nan haasa. Inni altoo biskamittaa qoomuu dirres kennaa. Mijayyoo waan ati tulal masii jedhasee caaltuu. Dhagee maama. Nusi jaalanna si kabany garuu la arraba kee eeggadhu wallahi arraba kee eeggadhu ati sumayyee ambooti kanan dubbadhee maaliif hoteelaa baate jetteet erga akkas jettee maaliif ishii tana silaa sallamtee dubbatteedha la ati jibbatu koo waan qabdaa Ayli sin jaaladha waan kun qabula bifoo mojjisee wanta kana gaarii miti amantiin kan dhuunfatee ishiinarra nuti masii arraa beenna masii islaamaa beenna malee masii kaleessaa hin beennu mirga ishii tuufeete baalagatti tuufeete. Sigalee namni kamuu kiristaana keessatti akkana taa'aa jedhama amma atamma eebii kiristaana keessaa baaste malee masii xureessuu masii wannoo jechuun namni dhaga'uun jiru waan akkanaa. Ati hundaafuu ilaalcha akkanaa dhiisi yaani jechuun kalaas obboleeyyan keeti boruun iddoo kan hin argetti caaltuu roobilis dhiisi waan akkanaa. Laal kennu kun ijoolleen baalagomtuu amantaa bakka buutu si galee hunduu amantaan hunduu ni jiran ijoolleen an argaan jira miti natti ergu an ofii kiyya dhaqeeti miti bara ijoolleetu natti erga jechuudha. Amantaa kamoo hin jira masqalii haga harree ga'u baattee kan qullaa akka barbaade taatutu jira jiru gadi guuruu danda'a jechuudha. Garuu ammooyyuu maaliif irraa dubbatti caaltuuni jedhu erga lubbuu ani waraabee erguun saalfanne nama narraa dubbatu akkamitti naa saalfatu dheen eegaan. Ittaan sudhaan immoo ani waa'ee kanarraa hin haasaa yeroo baay'ee gaafadhu ijoolleen as jala jirtan mee lakkoofsa tokko barreessaa yeroo baay'ee waa'ee kanarraa hin haasaa kenna dhugaa siin jedhaan adaraa keessan maqaan nun balleessinaa akkanan ta'inaa jedhan kanaafuyyuu wantumaan hojjaa kee biidarat hojjedhuun irraa sa'e malee waa biraatii miti galatoomaa ulfaadhaadha beerii isin dubbisa lubbuwati. No, ቆይ ሶም በይመስ ይደኒፈም ወልጋ ፈዳብለ ቻልቱ ደሞ ማለዳ ቆይ ምንድነው አንቺ ራሱ የምትፈልጊ? እኔ እሷን ይቅርታ አልፈልግም አልኩሽ እኮ ካላስ ጀንዳኒ ፈተታውታ እኒ ቦይ ደመኒ ካላስ ጫልቱ ቢጫዮ ታምደ ድፍታ በቃ እኔ ሄዳለሁ ውይ ደምቴ Kala isa deemtu amma deemtee mana badantee dhukkee kaasti kala amma xiqqoo argattee rakkoon kafee normal waan kun nagaadha. Shawaa koo nagaadha. Kan jirtu sen nagaadha. Wallahi Mijayyoo eenyu gaddarbe bireesi gaddarbeeti yaa ilaaha illallah miskiina rabbii ma gaddarbite sifannaati eenyu baase maa baasan si baase wallahi hin baanne maaliif baasan namni hoo dhufe maaliif baasanii ምንድነው ችግራችሁ? Imbeka wallahi eenyu buuse si maa buustanaate jechuudha miskiinati. Ittaasof na ምንድነው ችግሩ? ኮቱ ነው አባ አመንታ ያን አባን ያወርደው ኦሮሞማን እንደ ዱርሳና ብረት ዳሴት አለቀ ደቀቀ እናቱ መሲ አረብሴ ስቶፍ ባላሊ ዳሴ አኒ መሲ ወላሂ ባየን ጃለደ መሲ ነፋኒን ዱበት መለዩ አርቴ ወላሂ ቁልቁሎ ነከሽን ጅሩ አፋኒ ዮ አርቴ ገሩ خلاص እንላለች ዱብ አጃለቹን አከናሜቲ አንድ ሰው ስለኔ
ጥያቄ ጠየቅኳት። ጥያቄ ተመልስልኝ። አልመልስም ማለች አይደለም ማስወረድ ነበረብሽ። ከሷ በፊት ቀድሜ እዚህ ቤት የነበርኩት ዋከነ ካዞ ሂቀብ ጋፈደ ጅራኒ ከዛ በላይ ብዙ ማውራት የለባት። ዱቢነት እንደብሽን ሀቢብቲ ሲቱ ጋፈቴ ሲቱ ወዲኒ ወዱቢ ይገል ወይ አናት ናኒ ሲቲ ለለመ ዱቢ ጂዚ ኦፊ ይገልቴ استغفروا هذا ዳዘ ኦሮሞ ሰደቃ ኩመሌ ወዶናን ከነን እንዴ ማሰደቃ ሲንከደደ ጋሽ ማናትን ሰደቃ ታኒስን ሌቭሊክ ያን ጉዲሳ ሰደቃ ወለደረዋሚ እቡ ወልከ ከና መታብታብ ዳሂን ጎዳ ያ ፖለቲክ የኪኖ ሳቲ ሜታስቴኛ ሲታብታቡ መረኩ መዲ ኦሮሞ ሰደቃ ወለደረበዳ ረቢ ሲኒ ያከን ዋና ከና ከኒታኒ ዳቢና ኦሮሞ ኩማ ነገልቻ ኩማ ሜቀ ነገልቻ ደሙጫ ዋን ፎሎ ጎዳ ወራ ሰረጅርተን ሁንዱምቱ ሲነንገልቻ ፎሎ ጎዳ ኢባዩን ብሬኔ ሲነገዲ ወሩ ፈተብተቹ በርባደ ብሬራ መሴኒ ሱፈተ ነገዲ መሲ መስኪነቲ ታብታ ወራሜ ይሄ ዱባይ አዲ መሲነት ታርቴ ሞጠይብ ነትናሪ ልቡት ሲቱ የገሊያን ማሊንጎ ምስኪን አንጀሪን ከና ላ መታ ገሪ ቀበተ ቶንኮሊ ቀብደ መታን ከንኬ ምስኪን አትበይኝ ከዚህ በኋላ ስርዓት ያዥ። እኔ ተንኮለኛ ሰው ሆነ አይመቸኝም። እዚህ ጋር ትዳር ነው ያለው ትንሽ ገባሽ? አመሜ ማለም በለችሽ አንሜ ማለም በለችሽ እንዴ ጋፊፍ ደቢ ጥያቄና መልስ ጋፈቻ ቱርቴ ማለከሽን ሲደብስ በርባደ ገጋፈጣቲ ማለን ጋፈ ደሞ ነት ገረገርቴ ሲያዲ ማለን ጎድ ስታይ ግጥም ጎደን ሲቲካን والله استغفر ومن كنا راسن جتي ربي سودات ومن كنا بيبري مالن بلي سدراكي نتموري برياتي تقول اني يوم دا غيبر ግማሽ አራት እንተላ ብሪ ሲመጥ ጀተና ፊዳ ጀደ ደለጋች ኮሽና ደቀን ዱፌ ይዋስ ደቡ ይስም ሰባተኛ ዓለም ይጎተን ማና አናቶ ከሰሽኒ ዋም ጨዮ ዳቆ ቀምቴ ፈካቴ አናም ዝናሽረት ቪዲዮ ጀቻን ትሮ ስረት ለጀስ ጀቻን ትሮ ጊዜ ነመንታ ክርስቲያና ከሰጅር ሲገሌ ጋሩ ሞሽን ከሰ ቀበቴ ነማ ሙጨዮ ዳቁ ቀመ ፈካቴ ዝናሽ እንተላ ዋን ሙጨዮ እንግትሰን በረጋለ እንቀብዱ በር ሙጫ ፍራ ባስቴ ዋን ህሪያንሽ ጀቴ እሺ ረብሰነ ቀበቴ ደንተ አንቺ አታባወራ ከትራ ሙጫ ከን ጥፍራ ባስቴ ማሎ ታቴ ከሰ አዱሬን ቢኔ ሰደ ኦሮሞ ከሰ ዋን ቂሚ ተቀበደ ባቲን ሲገሌ መሌ ካሱማያ አንቦቲ ቁቀምቴ ሚቲን አንዱ ጋራቲን ዳበደ ዱበደ መሌ ፈከሰ ዳፊ ሚቲ ቪዲዮ ጀደ ቪዲዮ አመሞ ፋሽኒ ቪዲዮ ነንም ተቆምንታ ሰው ጅጅረንም ተቆዋተ ጎድ ኤቤ ቪዲዮን ከነገረ ጀራ ማንን ከነገረ ጀራ መጠፈዱ ደም ግንባሪ ተተረቲ ታቶ ጀት ፈዶ ተቢሲ ሳይዲን ሸራታኒ ተቢሲ ሳይዲን አራት ሼር ተረቶ ጀቺ ፈዳው በርባዳኒ አኒኮ ዱራን በደራኒ hasoftani dadabdani bukeestani dadabdani ofuma istani jibba amanta so qabdan garum fakkeesina fakkeesun barba eerro nan jibba giddan gode amanta islama kenna farrabsan tur giddan gode arrabsatu fakkeesan beekon okay masi animali fasini man nagaru na masina rafite te kenna jarsu man ulale har namni makka masina na bere ani fati sababi oromo mati male samanta amanta tini mitika walitti dunne sana surra kon ka oromo ni waluma ditte ilka wali diteen cabsutu sigale harreen ilka wali diteen cabsu akka jedhan malee sababii amantaati walitti hin dhufne ani fati so nama akkanaati gonkuma carraa kennuudhaan qabdu kennaan sigale carraa mana nama waan bilginaa haasawuu carraa kennu dhufuun qabdu bakka kanatti ani wannoon qabadhee jiraan kun yoo mana namaa diiguu ta'e malee mana keessa waliin qabadheen seenee mana kee baalagee gandaa ol gashitee garuun arrabsiistani gaafishin dubbatteefin gaafii gaafadhanis deebisee jibba amantaan qabu erga jette maaf akkas irratti gootaree ani jedhesa miknaatum san irra mucoontuun viidiyoon irratti hojjettee hin beektu na arrabsitee hin beektu osoo kana dura na arrabsite ta'e homaa ittiin dubbadhu yusii galee nan callisa garuu gaafan dhaqeetu maani shaadaa qabadhu bariisaa gaade viidiyoon irratti hojjechuu jabbarteen inde innaa kun gaafii natti uumuu hin danda'u gaafadhe akka nama gaafadhe maal abbaashitti tarsaati ati oo maacarraa kennitaaf nama obboleettii garqabu tokko sibira taa'e maacarraa yettee kokkolfaa maa gaafatta maal barbaadeeti min falligash nu mutayki ani bakka sanitti nam tokko sibira taa'e sarrabsaan taa'e dhaggeeffadhaan mataa qabeen gaddar baabifti achi tajjala taa'e taabtaa baabifti anaamiti ani gadi buusee jennaan wallahi eenyu akka galche hin beeku tokko fara dhage ani eenyu akka galche hin beeku
dubbii kana kan kaase immoo suma. Ati sumee amboodhaaf dubbatte moo waan sumee amantii islaamaa qabduuf jedhee gaafadhennaan ofii keetii immoo kee kaaste. Kennaan badii maal qabdee sitti niitiin namaa si arrabsite. Astaghfirullah yaadii daazim nagaadhaa riyaati. Yaa kan arrabsite jibbuma keessa qabdu baate malee sumayyaan booti buqamtee mitiin kun immoo dhugaa jirtu liqimsi. Inna kanan gaafachaa jira barsitu waa biraa dubbate situ keefitti fidee dubbate malee xayyibani kan biraan gaafataa jiraate maa dubbatte. لا إله إلا الله محمد الرسول مجيو مال تاتسي أنا تدبينا نسيتي ربي رسول الله جدي مسكين ربي أدرانا خلاص أنا بوست يساق أنت نميلين قادنيا الفلق مياس نسل قادنيا يكونش خلبش نو قادنيا متوين ينجي ياس نسلش من عيدنا إذا أنا يجاورشين أنا مرارين منك أنا قار أنت نيجالش أنا إسرائيل اللهم شيء زي بياورو بفيتو كونم ياروت قد ما الستين لأن سجورو ما الستو gurre tinken ne jal qawmani min ta islama baye media ratin qabad isan soda dera ne gafasan akkas na godani oh mala wanno ko tol bahsan oh mali jaran jade yani isan soda de dubatti jaderani ani shada qabade bani video me kana ratto jetani maratani gadi marat debi sani kenneran tufadde disem manake ama mo gashite miti waan ishin dubbatratti gaafii natti ta'e gaafadhe gaafi sana naa deebisuu qabdi ebelu takkan si godhe bara ebel maal abbaashi ishin naqabbaan barbaade waan barbaade naa godhe ገባሽ ሶ ለእንደዚህ አይነት ሰው ለሌላ ጊዜ እንትን አትበይ ነው የምልሽ خلاص ايش خلاص اما فيني برا دبي فيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جراك ما مرتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاكم. نجا والله الحمد لله كمت. جرا قلت ربي ما ولو استوسا. يا كيم بيخاني ربي نجا قول إن شاء الله خلاص دي سامع أتي ما أبو تشاتي متانا ياتي أتي ما أبو جو. جاللن نتبي. يا سيدي